Shaagonaan guyyuma tokkotti tikkeetti kuttee fi dhaqi iddootti masakamtu dhaqetteen gamadaamin argitanii na argaani na dhoskaa fidaa jedhan na argaa na dhoskaa fidaa jedhan amma kana guurte kotota guurte hudduu keessa of naqxe viewuudhaaf tiktokiidhaaf foolowuu asirri kotota hamma kana fidi tiktokiin baariyaalii bahi baariyaalii baawaan akkasii baariyaalii bahi madaamiin argi waska faanan taa'ee tikkeetti qaxxu nagaan sinifaa ta'u kabintoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii annagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii of eeggadhaa dhugumas ala waan isin beekuu qabdanii yeroo tokkollee viidiyoo akkanas hin hojjedhadheen ishee fakkeenyaaf madaamiin keessa bilbila qabdu miti isin sim kaardii shari'aa jechuudha shari'aadha miti ani maqaa ishee akka shari'aatti beeka shari'aa sim kaardii qabdu miti sim kaardiin keessan sun nama isin itti lakkoofsa keessan kennitan hunduu seef godhee qaba miti madaamiin qabdi abbaan ta'e mana sana keessaa qabaa keessattuu madaamiin qabdi seef gootee qabdi sinii dadawwalti yookaan immoo saantuyyuu sinii baase ammatti feesbuukis banadhu feesbuukiin fayyadamu yoo ta'e feesbuukiin keessaan irra dhufa ati bilookii godheera jechuus dandeessa kontaaktiidha kontaakt maqaa kee jira tiktokii shi maal godheerattamti kontaaktiidha maqaadha miidiyaatti fayyadamtu hunda ishee bira ganaa yeroo isheenii wanti ishii banattu your contact jedhetti bida kun your contactiidha kun jechuun warra ati maqaa isaanii seef gootee jirtudha malee warra foolowuu miti akkattiin beekaanu asumattuu akkasi dheessattuu akkasidha siim kaardiidhaan ijoollee meeqa nyaatame mucattiin kun amma siim kaardiidhaan nyaatamte nan agartu seeteetu kotota ma'aatii kana amma gabaariyaa lubba'uudhaaf viyuu guddaa tokko argachuudhaaf machees maal ishiidhaa godhaa miti humaa isheedhaan godhu kaatee kana qabaaxxara hamma kana goonan madaamiin kee waan dubbanne qab gootee galii iddootti hamma kana guurtee hudduu keessa naqattee mataa keessa naqattee deebistee nyaattu dhaqetti argitanii kun wasakaa'uudha bara hundumtuu akka wasakaatti mee eeyyutu mataa kana keessatti of hidhee nyaata as keessatti hidhee kee fuudhee nyaata deebisee nyaata eeyyutu as keessa wayyaa kana laal kana keessa surree kana keessa asii gadi naqee ka'ee eenyu fuudhee nyaata iddoo kamitti nyaatamee beekama kun biyya eessaatti harkayyuu dhiqattee kaatee nyaatamti ati nyaata gaafa nyaatu harka dhiqattee kaatee nyaatamti asii askee of naqxee kaatee deebistee nyaattaare kanaafuu waan wasa kanu nyaachisaa arti kun tortortuudha itti madaamiin kan marraa kaatee isaan baay'izawee waan ati siirees hojjettus waan ati qoosaa hojjettus isaaniif siireesiidha hundisaayyuu jechuudha waan ati qoosaadha jettee hojjettu isaan biratti siireesiidha akkanatti yeroo tokko jechuudha mucayyoon wayiillee namicha tokko maqaan sayyuudha kafiila ishii ta'ee obboleessa siimii sana kan baasee isadha hiriyaan ishii siimii sana achi fudhanii isheedhaa kennan karaa siimii sana suuraan sun akkamitti akka ta'e hin beekamu suuraa fuuteetu suuraa namichicha sanaa obboleessa kafiilaa piroofaayilii godhatte achi madaamiin argite waan ajaa'ibaati ishimtu maal maqaa piroofaayilii godhatte ani hin beeku mucattiin sun illee akkanatti mana sana keessa akka deemtu godhamte jechuudha. Ilaa aramni waan xiqqoo irrattidha kan isheen si dhiittee si darbattu mana sana keessa. Laala amma yeroo kana keessa Itoophiyaa galuu jechuun itoon karoorfatiin itoo itti yaadi. Amma kaani amma xobsi godhannaa biyya galisiin jedhan ani yeroo tokko biyyan galu jedhee nan beeka bara. Akka haaraa dhufeeni jara faana wallalee biyyan galu jedhee nan beeka. Maaliif galuuf naqee reeni baaseen naqee jibbeen naqee bakka birrii barbaachamoo deema. Amma isheen kaatee aariidhaan xob gootee yeroo furguggistee nagalchiitu maaliin jedhaan ganaamoo piroosesiidhaan iddoo biraa deema ganaamoo maaliin godhasan karoorfadhe baay'ee tokko waan hojjettan of eeggadha miidiyaa keessan hundumaa hin laalti bilookiin godheessa isin jettan hin qalladiina bilookii gootanii dandeessan
karaa isin siim kaardii sana seef godhatan karaa biraa isin arguu dandeessi. Isin argiti. Kanaafiyyuu waan akka wasaka akkasii hojjechuun immoo gannama xiqqeessa. Sanuma cattiin Oromoodha. Amma eenyutu jedhee iyyaara seetan warra sanatu irratti iyyaara. Kanaafi haaraa dhuftee fireeshii dhuftee humaan beektu qamxarsee minxarsee yoo ta'e biyya keenyatti akkasiin godhama. Biyya keenya keessatti akkasiin godhama. Wasakni of keenya qamaan oola. Yoo haaraayyuu taate tokko haaraadha. Haaraa miti garuu mucatti asittiin godhama. Waan asittiin goone achitti akkamitti goota? Waan asitti hin taasifne achitti akkamitti dhaqxee taasista biyya namaa keessatti? Na kottu gaggali kun ganna kee keessa xaafii meestan daam baga dhufte jedhe warri kee xaafii meesuudha hamma haamlee maani gara dhuma ji'a kana gara dhuma adoolessa kana dhumarra xaafii akka ajaa'ibaa meesaa kee meesta baga dhufte innaa tokkomoo maalan dhageesseetanii waama gudii dabari mucattiin jechuudha. Mana qulqulleessaa jirti. Mana kana otoo qulqulleessitu maal jettu gurbaan cannaqeera. Gurbaanii maal jedhaa suuraa viidiyoo ofuraa bi naa ergi jedhee dhiphisaa ture. Hindiddi booda itti barreessee innis baay'ee ishee dhiphisee jechuudha. Achi maal gooti obboleettiin keessanii osoo mana kana qulqulleessitu yuunifoormii ma uffadhu waanuma makkanisaa kana faayyoo qabadhu shinti beetii seentee dhaqi viidiyoo bani yuunifoormii ofirraa guuri laal jettiin isayyuu ilaal ansiif jedhee malee hojiirra hin jira. Kunoo waan ani uffadhee jiru ilaali yuunifoormii uffadhee jira garuu siif jedheen ati natti gaddinaan ati aarraan si mufachiisu jedheen jettee uffata kee ofirraa guuri maal jedhi harakaata godhi. Harakaata manaamin wasaka jechuudha. Of wasakeessi. Maal jeen sinitti ma'isa? Innaa akkas of xureessi of masaki viidiyoo koraabi ergi. Gurbaan keessanuu maal godhare viidiyoo saqqam godhadhuuti teelegiraamii irratti barkatti. Amma qabaa nagadhiisaan dhufeega. Nama raadhaachina ergaan dhufeega. Sammuun koo sirrii hojjechuu dide hojii hojjechuun dadhabee jechuun dhufeega. Siin as gaddanne abbaate. Gahuu manni akkasiin jedhu maaliif mufachuu miti maaliif figgim jedheen garagalle akkasiin nasiin jedhee si dhiphisu. Mana namaa keessatti kaameeraan bakka hundumaa jira. Amma shinti beetiyyuu kaameeraa jiraadhaan ijoolleen sodaatu. Mana fincaaniyyuu kaameeraan jiran sodaannaadhaan tokko. Kaameeraa yoo si ilaalee yookaan jiruun kee badee moo hin banne waan baateef kaayyoon kee fashalaa'ee moo hin fashaloofneere. Ati immuufate maal ta'e jette ati immoo guufattee garagalte funyaaniin jechuudha hin caccabde. Inna duraan dursee jechuudha namichumti akkasiin jedhu keessattuu bara kana keessa bara 2017 kana keessa kana hin dhageessu nama suuraa qullaa viidiyoo siin maaliin mataadhaan garagalle namichichi garagalle hin jettuun inni sun afaan ta'e moo dogoggoree motu afaansaa keessaa kun bahe bara kana bara qaroome kana bara gorsi baay'ate bara namarraa baratan baay'ate anatoo ta'e moo mataadhaan dhaabbadhu dhe bilookii godha. Deebi'eellee hin laalu dhugaa waaqa. Deebi'itu amma akka maa ta'e jechuun amma isaa akka wal jala darbaadha mana. To'ana ta'e siniin jedhu. Na be careful of eega.